Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni an isiniif qabu isin haa dhaqqabu jecha guyyaa har'aa oduu gaddaatiin jalqaba. Kenna qabsaa kenna dagannee addaan galla jechuu miti. Hadduma guyyaa hadhaa haddee millee duuballee waan isaan itti yaadatu. Jeneraal Haji Hassan Gammadaa du'aan addunyaa tanarraa godaananii jiru. Haji Hassan Gammadaa qabsaa'ota ganamaa Jeneraal Waaqoo guutuu fi qabsaa'ota Oromoo qaanqee bilisummaa qabsiisan keessaa gootaa fi qabsaayaa sirna gabrummaa irratti qabsoo gaggeessaa turan keessaa isaan hangafaati. Goonni Oromoo Haji Hassan Gammadaa abbaa isaanii obbo Gammadaa Ukuluu Ulfeessaa fi haadha isaanii aadde Damuu Diimaa Libaaboo irraa bara 1880 keessa godina Arsii Lixaa aanaa Shaalatti dhalatanii tokkummaa Oromoo cimsuu fi Oromoo mataa ol qabachiisuuf qabsaa'uun kan beekamanii fi maanguddoo biyyaa fi aalima beekamaa Haji Hassan Gammadaa dhibee isaan irra bubbuleen yaalamaa erga turanii halkan idaa bitootessa 21 bara 2022tti umurii isaanii waggaa 133tti du'aan addunyaa kanarraa godaananii jiru. Haaceen akkuma qabsaa'ota Oromoo jaalatu gaafa lubbuun jiru goota kana qaamaan biratti argamuun ni yaadatama. Sirna awwaalcha gooticha kanaa guyyaa har'aa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffameera. Uummanni keenyas kabajaa goota maluun sirna awwaalcha isaanii kana tolchuun haala gaariin gaggeesseera. Hayyootaa fi ulamaa beekamoon guyyaa awwaalcha isaanii irrattis argamaniiru. Hayyichi gameessi Oromoo Kormii Xiiqii obbo Jawaar Mohammad sirna gaggeessaa goota kana irrattis argameera. Oolmaa gootaa gootumattu beeka. Haji Hassaniif Rabbiin jannata haa kennuu fi maatii fi firoottan isaaniitii fi akkasumas uummattoota Oromoo hundaa kan biyya alaa biyya keessaa jiran jajjabina isiniif hawwina. كلمة قبل دوسات كمر سنت سندري سه كلمة ترتيبا جاءت مرايس سندرانجين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربي القرآن فيك سيد الله أجيب تبارك الذي بيده الملك كبين إساء كبت وهم دهر كإساء الذي خلق الموت والحياة كجرون لأوه كدوان لأوه مال الجنان ليبلوكم أيكم سينا دلقي دتشيك الأرض دبرة